Dua samberola luna ni be bulle bitamir gakola Adwa sambelola Sambin lafa hiddi gabroonfataa warra adii itti gogee daaraa itti ta'edha. Mee seenaa ajaa'ibaa kana namoonni hunduu baruu qaban jedhee waan yaadeef video kana isinii dalagee obsaan hanga dhumaatti na dhageeffadhaa. Samberola ni be bulle bitamir gakola Sambeen akkuma dawaa maqaa lafaati. Waraanni Sambee ammoo waraana cimaa waxabajjii 27 hanga adoolessa 4 bara 1933 guyyoota 7 adeemsifamedha. Iddoon addaa waraanni kun itti adeemsifame godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Gooree irraa kallattii kibbaan kiiloomeetira 17 fagaattee kan argamtuu fi magaalaa xiqqoo kan turte Sambee irratti ture. Bakka kanatti eenyu fi eenyutu wal waraani jechuun keessan hin hafu. Akka namoonni seenaa kana beekan himanitti waraanni Xaaliyaanii waraana Itoophiyaatiin rukutamuun giddugala biyyattiitti gara kutaa kibba lixa biyyattii deeman wal ijaaranii koree qabatanii asii ol gara Finfinneetti dhangala'uuf turan jechuun ragaa bahu. Yeroo sanitti waraanni Xaaliyaanii lakkoofsan 12,000 ol ta'u wal ijaaruun kara gurra fardaa boonga fi didootiin naanna'uun gara magaalaa Gooreetti sochii eegalan. Loltoonni Xaaliyaanii magaalaa Gooree irraa deebiin qabachuuf karoorfachuun isaanii erga dhagahamee booda gootni Itoophiyaas wareericha ofirraa qolachuuf wal ijaaruu eegalan. Gootni naannoo innoo Sambee jiran kan akka Waldayyaas Bullukkoo, Margaa Bokoo fi Daanyee Baantifaa namootni waraanatti akka makaman taasisan. Kana malees loltoonni Itoophiyaa namootni muraasni loltoota Xaaliyaanitti akka makaman gochuun loltoonni Xaaliyaanii ganda innoo Sambee keessaa bahuun laga qabariitti akka bahan haala mijeessuu himan. Yeroo isaan achi gahan loltoonni Itoophiyaa riqa laga qabar kutan gamanaam immoo qawweetti kiyyeeffatan jechuun loltoonni Xaaliyaanii kiyyoo loltoota Itoophiyaa keessaa akka seenan taasisan. Namoota riqicha laga qabar kutan keessaa Obbo Zawudee Lamuu, Ayyaansoo Bookaa, Margoo Bookaa, Nageessoo Giloo, Bantii Daanyaa, Jaarsoo Abbaa Didaa, Margoo Faarsoo, Guutamaa Shoroo fi Abbabaa Nagoo isaan muraasadha. Sambooda gamaa gamanaa lolli cimaa ta'e lola sana irratti gootni Iluu Abbaa Boor, Beddellee, Daarimuu fi Gooree haala adda addaatiin irratti hirmaatan. Lolichi ammas cimaa deeme. Gootonni ijoollee Oromoo Shawaa, Wallaggaa fi Jimmaa sadarkaa olaanaa irratti hirmaatan. Jaagamaa Keelloo fi Leensee Keelloos lolicha irratti hirmaataniiru. Dhumarratti humni gootota Itoophiyaa yeroo itti cimu harka laatan. Xaaliyaantonni namootni kumaatamaan lakkaa'aman booji'amanii gara Gooree dhufan. Meeshaan waraana kumaatamatti lakkaa'amus gara Gooree dhufe. Sambeen ammatti hambaalee waraana kan akka nooraa riqichaa laga qabir meetira 90 ol ta'u bocawwan adda addaa dawoo Xaaliyaanonni qotatanii turan akkasumas iddoowwan awwaalaa kan qabdu ta'utu himama. Seenaa kana bal'inaan kan beekan qorataa seenaa Obbo Tamasgan Korajeeti. Namni kun kanaan dura BBC Afaan Oromootiif odeeffannoo kennanii turan. Anis seenaa kana achirraan argee hubadhee isiniif qoode. Seenaawwan akkanaa bal'inaan irratti hojjetamuu qaba. Kitaaban dhiyaachuu qabu. Sirboota keessatti akkanatti hojjetamuunsaa baay'ee waan nama ajaa'ibuu fi waan galateeffatamuu qabudha. Qorannoo bal'aaf nama affeera. Sambeen lafa hiddi gabroonfataa warra adii itti goge daaraa itti ta'edha. Artistii keenya cimaa Soonaa Taakkala seenaa ajaa'ibaa kana nu yaadachiisuu keetiif hedduu galatoomi jechaa
artistoonni biraatis seenaan Oromoo hedduu bal'aadha. Seenaa akkanaatii fi aadaa safuu Oromoo irratti sirna gadaa irratti haala ammasoonaa taakkala dala kanaan haala bareedaa ta'een uummata keenyaaf uummata kana barsiisuu fi seenaa saba guddaa kana barsiisuu fi dhalootaaf dabarsuu qabdu isiniin jedha. Namoonni hangammaa na daawwattaniif hedduu galatoomaa isin jecha hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinuuf nagaan naa tura.